Operaasiyoonni xiqqaatee 405 hojjetamee jira. Amma garuu erga hospitaalli kun asitti nu dhaabbate tajaajila sirriitti argataa irra. Waggaa tokko keessatti nama 80 operaasiyooniidhaan akka isaan tajaajilaman goonee irra. Maqaan koo Taaddalaa Tasfaayee jedhama. Ogeessa baqaqsanii yaaluu tasaati. Hospitaalli kun erga dhaabbate waggaa tokko waggaa lamatti kala'eera. Ani ogummaa baqaqsanii yaaluutiin hanga nama 80 waggaa tokko keessatti nama 80 operaasiyooniidhaan akka isaan tajaajilaman goonee irra. Kanarratti dabalatee hospitaalichi emergency yookaan immoo dhukkuba tasaa kutaa deddeebi'uu kutaa da'umsaa ciibsanii yaaluu kanas waan qabuuf achi keessatti illee tajaajila bal'aa kennina. Ammaaf tajaajila nu kennaa jirru tajaajila guutuu akka hospitaala jalqabaatti tajaajila guutuu kennaa jirra. Kanaaf wanni hanqinoonni adda addaa jiraatanis hanga danda'amaa ta'een hanqinoota isaanii osoo hanqina isaanii ilaalin waan danda'amaa ta'uun meeshaalee xeenaa buufata fayyaarraa akkasuma hospitaala naannoo jiru ollaa keessattuu hospitaala naannoo Sidaamaa kana jiru irraa liqeeffachuudhaan operaasiyoonii namoonni dhukkuba tasaa yookaan keessattuu haadholiin osoo nu jirru gara hospitaala biraa karaan kun baay'ee dheeraadha gara iddoo biraa akka hin deemneef meeshaa operaasiyooniidhaaf barbaachisu irraa liqeeffataa akka itti haala kanaan akka hojjetaa jirru amma haala isaan irra jirra. Namoonni baay'inaan aanaa sabooti. Itti aanseen immoo naannoo Sidaamaa Jawaa waldaangessuuf Sidaamaa hanga kiiloomeetira 15 olirraa hospitaala sanillee meeshaan hin jiraan gara keenyatti riferii ta'a. Nus immoo meeshaan qaban gara isaatti riferii goonee warra fuunee akkasitti ambulaansii walitti erginee namoota illee nullee ogeessonni illee wal qayyarree akkasitti akka hojjetaa jirrudha yeroo ammaatiif. Hanqina meeshaa waan qabuuf lachuu hospitaala jalqabaa waan ta'eef meeshaa guutuu hin qabu. Ogeeyyiin hospitaala waan ta'eef sa'aatii 24 guutuu dalaga. Keessattuu kan nu dalannu dhukkuba tasaa yookaan immoo kan yeroo namaan keenya waan ta'eef haadholii irratti waan hojjennu baay'inaan sa'aatii 24 iddoo kutaa itti ramadametti namni hunduu taa'ee kan deessisu kutaa da'umsaatti kan immoo kutaa dhukkuba tasaatti achitti narsiinis doktorri waliigalaatis achi taa'ee tajaajila isaarraa eeggamu dabalee hunduu iddoo isaa waan qabuuf bakka san taa'ee hundinuu sa'aatii 24 guutuu tajaajila kennaa. Ani Haji Mustafaa Kadir jedhama jiraata godina Arsii Lixaa aanaa Saboo magaalaa Warqaati. Hospitaalli kun asii banamuun isaa rakkoo hawaas dinagdee naannoo kanaatiif amma iddoo olaanaadhaan tajaajila nuu kennaa jira. Yeroo armaan duranaa hospitaalli kun asin turre buufata fayyaa dhaabbata Norway jaan jedhamu tokkoon gara magaalaa san keessatti ijaaramee ture. Yeroo waggaa dheeraa fi eegachitti manni kun hawaasni kun gara nama 150 akka aanaa kanaatitti osuma isaan achitti hawaasni kun tajaajila saffisaallee ta'uudhaaf argataa ture. Hospitaala kana mootummaan biiroon fayyaa Oromiyaa asitti akka ijaaramu carraa kennanii carraa taasifa kenname san irratti hundaa'uudhaan hospitaala kana kontiraatara nama Biraanuu jedhamutti kenname lafa isaa kana qotee maal jedhee yeroodhaan xumuruu dhabuu isaarraa kan ka'e mootummaan yeroo lamaa termineeti godhee namoota fumaati seeneeti kontiraaktara 4 kennaniiti amma eebbifamee haga jedhe kun asirratti argaa jirtan kana yeroo gabaabaa eebbifame. Bankiyya eeggazuu Tolasaan jedhama. Kanan jiraadhu aanaa Saboo magaalaa Warqaati. Hospitaalli kun asitti banamuusaa baay'ee nu gammachiisa. Sababaan isaatis maalinni tokkoffaa aanaan keenya daandii hin qabu. Kanaaf konkolaataan akka barbaadetti hin dhufu riifarii doobarraa'ee daandii waan hin qabneef konkolaataan waan hin jirre baadhan sireedhaan
baannee haga Dodolaa yeroon itti deemametu jira jechaadha. Amma garuu erga hospitaalli kun asitti nu dhaabbate tajaajila sirriitti argataa irra jechaadha. Haa ta'u garuu wantoonni hospitaala kana barbaachisan gaatu jira jechuun hin danda'amu. Haa ta'u waan duraan jiru wal bira qabsiisnee ilaalle fooyyeen hin jira. Garuu ammas wantoonni hafan hedduutu jira jechaadha. Wanti silaa asitti odoo tajaajilamuu danda'an sababa meeshaa adda addaa dhabuutiin as keessatti rakkoo ta'ee gara biraatitti riifaritti ta'utu jira jechaadha. Dura hospitaala kana deettuunis ta'e namoonni operaasyoonni sasalphaa kanaaf illee gara hospitaala Dodolaatii fi Shaashamannee Hawaasa kana ergamaa ture. Dhuga gaafa saniiti garuu asitti amma operaasyoonni xiqqaatee 405 hojjetamee jira. Wannaa qabuun qabaa sanillee akka nama jaarsaa yookiin nama naannoo kanaatitti odeeffannaa qabuun kan biraa sadarkaa kanaan operaasyooniin kan godhame kan biraa ammoo dhibama meeqa asitti yaalame nama tilmaamsisaa baay'eedha jechuudha.